yeroo hedduun gurraachonni hojii boonsaa gaafa hojjetan malee gaafa dinqisiifataman hin arginu. Garuu seenaa Afrikaa keessatti gaggeessitootaa fi qabsaa'ota addunyaa ajabjechisiisan hedduun isaanii argamaniiti jiru. Isaan keessaa namni kun Ibrahim Traoré, gaggeessaa pirezidaantii Burkina Faso isa amma hoogganaa jirudha. Gaggeessaa ummataa jedhamuun beekama. Hoogganaan biyya Burkina Faso ergaangoo qabatee waggaa 2 qofa yoo ta'u, garuu hojiiwwan baay'ee hojjechuun biyyattii ceesisaati jira. Inni tokkoffaan lammiilee biyyattii hundaaf mana jireenyaa ijaarsisaati jira. Inni lammaffaan lafa gammoojjii turan qonnatti jijjiiree nyaata akka of danda'an godhaati jira. Inni sadaffaan konkolaattota elektirikii fi ifa aduun chaarjii ta'an dalagsiisee hojiirra oolcheeti jira. Inni afuraffaan rakkoo nageenyaa biyya isaa furee biyya ollaa gargaaraati jira. Inni shanaffaan biyya isaa hirkattummaa Faransaay jalaa baaseeti jira. Inni jahaffaan isas ta'ee hangaan kamuu konkolaataa gatii qaalii qabachuu dhorgeeti jira. Inni torbaffaan liqii biyyattii irra ture hunda kanfalee biyya isaa hirkattummaa irraa bilisa godheeti jira. Inni saddeettaffaan ammoo hundaa ministeerotaa fi miseensota paarlaamaa parsantii 30 hir'isee kan hojjettoota siviilii parsantii 50 dabaleeti jira. Inni saglaffaan seentiraal baankiin harka Faransaay ture biyyattii isaatti deebiseeti jira. Inni kurnaffaan hidhamtoota hojii qonnaatti bobbaaseeti jira. Inni 11ffaanis karaa humna waraanaanis biyyattiin isaa biyya sodaatamtu akka taatus godheeti jira. Inni 12ffaa fi inni dhumaa affeerraa Faransaay hunda didee biyya waan hundaan of dandeesse uumee biyya isaa gaggeessaati jira. Afrikaa keessatti maqaan isaa hedduu ol ka'ee kan waamamu Ibrahim Traoré nama jabaa Afrikaan qabdu jedhamee faarfamaati jira. Hoogganaa jabaa biyya isaa boonsee diina hunda naasise kana Afrikaa keessatti biyyi takka akka of taate of dandeettu waan hin barbaanneef Ameerikaan yaalii ajjeechaa yeroo hedduu irratti raawwatteeti turte. Garuu galma ga'uu fi hin dandeenyes jedhamaati ture. Karaa biraatiin ammoo namni jabaan kun ati lubbuu namaaf kennitu hospitaalatti dahuu fi qarshii gaafatamuu hin qabdu jedhee yeroo dhiyoodhaas haasaa miidiyaa ta'eeti jira. Burkina Fasotti har'arraa eegalee hospitaalonni mootummaa hundi dubartoonni dahaaf gaafa dhufan bilisaan akka tajaajilan murteesse jedheeti jira. Ani dubartii irraan dhaladhe haadholiin tokko dachee kana irratti lubbuu fiduuf kaffaltii itti kafaluun arguu hin barbaadu jechuun dubbateeti jira. Inni biraan harmeen kiyya yeroo ana deessu hiyyeettii waan turteef sababa kaffaltii dhabuutiin hanga lubbuu dhabuutti geessee turte. Akka uumaatiin har'a eegde malee silaa pirezidaantii biyya kanaa ta'uu hin danda'u ture. Kanaafuu haati lubbuu namaaf kennitu hospitaalatti kaffaluu hin qabdu jechuun dubbateeti jira. Biyyoonni Afrikaa muraasni booda kana pirezidaantii qalbii qaban argachaa dhufaati jiru. Nama jabaa Afrikaa Ibrahim Traoré kan akka Afrikaa haa baay'atu jechuun